Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu har'allee waa'ee tokko qabannee dhufnee jirra. Kanaafuu akka xumura qophii keenyaatti akkan waliin taatan asumaan sin affeerra. Sagantaan keenya guyyaa har'allee namni tokko dhukkuba garaachaa dhukkubsatee gaafa mana yaalaa deemu mana yaalaatti ogeessi fayyaa gaafii akkamii gaafachuu danda'a. Namni dhukkubsate sun immoo gaafii akkamii kennuu qabu yookaan immoo gaafii deebii akkamii deebisuu qaba kan jedhu irratti waliin mari'anna jechuudha. Kanaafuu himee galla. Eshi akkam jirta nagaadhaa obboleessu nagaadhaa? Jirra galata rabbii nagaa. Mee maqaan keessan eenyu haa jedhu? Urmiin keessan hoo? 15. Eshi mee amma gaafilee tokko tokkoon sin gaafadhaati deebii naa laattu gaafii sin gaafadhuuf mallattoolee akkamii akka isinitti dhaga'amu mee na himuu dandeessu mee? Maal seete abbaa koo asirra na gubaa nyaata gaafa nyaadhu baay'isee na gubaa dabalataanis kan asitti natti dhaga'amu kun dugda duubattillee asirraan kaasee naannoo kanarraan na gubaa duuba kanarrallee baay'isee na gubaa. Eshi gubaa kanaan alatti dabalataan mallattooleen biraan qabdan jiraame? Eeyyeen maal seete mallattoon biraan qabu gaafa nyaata nyaadhu fooluma nyaataa na jibbisiisa. Foolii nyaataa dabalataan na jibbisiisuudhaan dabalatatti gaafa nyaata nyaadhe nyaanni ani nyaadhu sunis naan daakkamu asumarra na taa'a. Dabalataanis garaan koo na bokokaa garaa koo na bokoksaa garaa bokoksuu qofa otoo hin ta'in egaa nyaadhee boodallee amma irra deddeebi'ee na deeffachiisa. Eshi kana dura dhukkuba garaachaa qabduu? Maali seetee kana dura dhukkuba garaachaallee hin qabu. Yeroo wayii mallattoon akkanaa natti mul'attee tureeyyuu gaafa tokko tokko nyaata akkasii yoo nyaadhe wanta akkanaa na mudata. Okay. Mee mallattoon kun sinirra tureera jechuudha hangam sinirra tureega akkana sin gochuu jammare hin eegale. Amma yoo xiqqaate hanga torbee 3 kana uumana gubaa wanni kun dhukkuba garaachaa ta'uu oolu jedheetiin anillee shakkaa ture. Okay. Mee kana dura qorichi osoo akkasumatti ogeessi fayyaallee siniin ajajiin wanti fudhatti fayyadamtan jira? Ani kana dura yeroo tokko qoricha parastaamoolii yoo ta'e malee yoo mataan dhukkube qorichan fudhadhu malee saniin dabalatatti wanti biraa wanti ani godhe kanaan alatti hin jiru. Yeroo baay'ee namoonni dhukkubbii hir'isuudhaaf qoricha fudhatanillee ani fudhadhee hin beeku. Okay, kanaafuu qorichi isin fudhattanii beektan qorichi isin fudhattanii parastaamoolii qofa jechuudha? Yeen kana qofan fudhadhee beeka waan biraa fudhadhee hin beeku. Eshi baay'ee gaarii. Mee maatii keessaa namni dhukkuba garaachaa qabu hin jiraa yeroo baay'ee kan dhukkubsatu? Maatii keenya keessaa namoonni dhukkubsatu harmeen koos abbaan koos dhukkuba garaachaa hin qabanii anuma qofa kan yeroo baay'ee kana rakkatu. Eshi gaafiin koo inni biraa mee kana dura dhukkuba sinirra ture kanneen akka dhukkuba sukkaaraa dhukkuba onnee dhukkuba kalee kanneen qabdu? Lakki dhukkuba akkanaan tasumaayyuu qabu rakkoon kiyya gubaadhuma laphee kanaadha. Akkuma siniin jedhe nyaanni gaafa nyaadhellee naan daakkamu ulfaatinni gallee baay'ee irrateera foolii nyaataas baay'ee na jibbisiisa kanuma rakkoon koo hundi guddaan malee dhukkuba isin jettan kana mana yaalaas dhukkubsadhee deemee hin beeku. Eshi amma mirmaraa yookaan immoo laaboraatoorii qorannoo tokko isinii goona. Mee qorannoon nu isinii goonu qorannoo sagaraa isinii goona qorannoo dhiigaa isinii goona akkasumas waan tokko isin safarraa mee jalqaba irratti dhiibbaa dhiigaa keessan naa ilaallu. Eshi rakkoon qabu. Dhiibbaa dhiigaa keessan fayyaadhaa rakkoon qabdanii? Ho'i keessanillee gaariidha rakkoo baay'ee hin qabdanii fayyaadha ho'i keessanillee. Mee sin qofaasisaayi? Lakki qofaallee hin qabu yeroo tokko qorri na tutte na qofaasisa malee qofaallee baay'ee hin qabu. Kanaafuu kutaa laaboraatoorii yookaan qorannaa deemtaniiti qoricha tanniin lamaan hojjisiistanii dhuftu. San booda bu'aa qorannaa keessanii irratti hundoofne qoricha isinii ajan jechuudha. Amma bu'aan nu asitti qorannoon isinii goonu qorannoo dhiigaa fi qorannoo sagaraa yookaan kan bobbaa isinii goona. Kanaafuu deemaa mee.
Ashi bu'aan keessan dhufee jira. Dhiigni keessan kan agarsiisu hanqina dhiigaa isin qabdanii rakkoon infekshinii garaagaraa illee hin jiru. Garuuyyuu qorannoon sagaraa keessanii kan agarsiisu baakteeriyaan H. pylori jedhamu akka jiru agarsiisu. Kanaafuu qorannoo kanaafi baakteeriyaan kun yeroo baay'ee nama keessattuu biyyoota keenya irratti isin qofa odoo hin ta'in namoota biyyoota guddataa jiran keessatti biyya keenya dabalatee rakkoo yeroo har'aa hawaasa keenya dhukkuba garaachaatti fiduudhaan nama baay'ee dararaa jiru keessaa isa tokkodha. Kanaafuu baakteeriyaan kun qoricha amma isinii kenninu seeraan fayyadamtan taanaan akkasumas immoo dabalataan gorsa isinii gorsinu tokko hin jira. Gorsa san hojiirra oolchitan taanaan guutumaan guututti dhukkuba garaachaa kanarraa yeroo dheeraa fudhatullee irraa fayyuu ni danda'ama. Kanaafuu qorichoota isinii kenninu kana seeraan fudhachuu qabdu jechuudha. Qorichoota kanneen deemtanii kutaa buufata dukkaana qorichaa yookaan faarmaasiidhaa deemtanii bitattu. Kanaafuu asirratti isinii barreessina qoricha isaa maqaa isaa. Qorichi isinii ajajne kun qoricha sadiidha. Qorichoota sadan kana deemtanii bitattu jechuudha. Kanaafuu qorichoota sadan kana seeraan fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo ta'uu baate garuu qorichi rakkoon kun isinitti deddeebi'uu danda'a. Kanaafuu qorichi fayyadamtan kun tokko ganamaaf galgala kan fudhattanidha. Firee tokko fayyadamtu. Inni tokko immoo odoo ciree nyaatiin ganamaaf galgala odoo nyaata nyaatiin kan fudhattanis jira. Isa san dabalataanis qorichi tokko immoo ganamaaf galgala hundumaa ganamaaf galgala fudhattu. Isaan keessaa tokko qofa osoo nyaata nyaatiin kan fudhattanii qoricha lamaan immoo egaa nyaata nyaattanii booda fudhattu jechuudha. Dabalataanis immoo qoricha kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Seeraan fudhachuu qabdu. Dabalataanis wanta amma isin gorsu tokko jira. Isaan illee maalidha? Ganama bishaan sirriitti dhuguu qabdu. Dabalataanis garaa duwwaatti fal'aana 2 hanga 3 damma nyaachuu qabdu. Zinjibila damma hojii walitti maktanii ganama nyaachuu qabdu. Ciree nyaata keessan keessatti qullubbii diimaa, qullubbii adii kanneen fayyadamuu qabdu. Akkasumas nyaata baalli isaanii magariisa ta'e kanneen akka goommanaa, saalaxa kanneen nyaata keessan keessatti dabalataan nyaachuu qabdu. Dabalataanis fuduraalee kanneen akka muuzii, paappaayyaa kanneen nyaachuun baay'ee isin gargaara. Kanaafuu isaan nyaachuu qabdu jechuudha. Yeroo baay'ee buna dhuguun rakkoo kana namatti hammeessuu danda'a. Mee isin nyaanni yeroo baay'ee gaafa nyaattan isinitti kaasu mee adda baafattanii kan qabdan jira mee natti himtu? Ani nyaatuma kamuyyuu na jibbisiisa yeroo baay'ee anis akkasitti nyaata kanatu natti kaasa kanatu natti hin kaasne jedhee wanti adda baafadhe akka ammaatti hin jiru. Mee amma booda garuu adda baafadhee tanan isinitti isiniin jedha. Kanaafuu nyaata isinitti kaasu hundumaa adda baafattanii nyaata san hanga danda'amaa ta'een irraa ofirraa qusachuu yookaan hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee nyaanni rakkoo kana namatti hammeessuu danda'a jedhamee yaadaman kanneen akka nyaata hammi asiidawaa isaanii baay'ee ol ka'aa ta'e kanneen akka loomii, burtukaana akkasumas mi'eessitoota garaagaraa kanneen akka barbarree, qocqocaa, mixmixaa nyaata ture hojjetamee yeroo dheeraadhaaf ture kanneen akka farsoo yeroo dheeraadhaaf ture nyaata firiijii keessa sa'aatii dheeraadhaaf ture akkuma ba'e nyaatame fakkeenyaaf amma dhangala'aa ta'uuwwan garaagaraa firiijii keessa yookaan qorrisiistuu keessa ture akkuma ba'e nyaachuu buna dhuguu bunaa fi wantoota hammi kaafinii isaanii ol ka'aa ta'e shaayii dabalatee dhuguunis rakkoo kana namatti kaasa jedhamee waan yaadamuuf kanneen irraa of eeguu qabdu. Dabalataanis wantoota inni guddaan nyaata kamtu isinitti kaasa kan jedhu adda baafachuu qabdu jechuudha. Baay'ee galatoomaa nan godha. Qoricha kana eessaan argadhare? Qoricha kana dukkaana faarmaasii deemtaniiti achii bitattu. Kanaafuu achii bitattanii qoricha amma isiniin jedhe kana qorichoota sadan kan ganamaaf galgala haala amma isiniin jenne kanaan fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qoricha amma isinii ajaje kana guyyaa 14 fayyadamtu. Guyyaa 14 odoo addan kutiin fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanan gootan taanaan rakkoon kun keessattuu baakteeriyaan amma sagaraa irratti isinitti argame kun rakkoo kana fidee jira.
yookaan qaama garaacha keessan isatu miidhaa jira akka dallanu kan isatu godhaa jira. Kanaafuu guutumaan guututti baakteeriyaa kana dhabamsiisuudhaaf haala amma isiniin jenne kanaan qoricha kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedhe. Kanan gootan taanaan baay'ee rakkattu isinitti deddeebi'uullee danda'a guutumaan guututti illee baakteeriyaa kana dhabamsiisuun rakkisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akkatan isiniin jedha nyaata amma isiniin jedhe kanallee adda baafadhaati nyaata isinitti kaasu kan fe'e haa ta'u nyaata san xiqqeessuu qabdu. Nyaata coomaaf zayinii itti baate kanneen kunniin illee namatti kaasa waan ta'eef dhukkuba kana dhiisuu qabdu. Dabalataanis nyaata immoo duratti isiniin jenne odoo nyaatame gaariidha kan jedhaman sanii nyaachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Eshi gaariidha. Buna dhiisi jettaniire lakki buna dhiisi isiniin jenne buna yookaan rakkoo kana isinitti hammeessu ta'e yeroo baay'ee bunni maal jedhame yaaddamaa hammi asiidii haayidrookilooriik asiidii jedhamu garaacha keenyaan humna olaanaa akka maddu gochuu waan danda'uuf kanaafuu buna dhuguu guutumaan guututti dhiisuu odoo hin ta'in hamma isaa xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedhe. Yookaan immoo aannan itti dabalanii dhuguun baay'ee gargaara. Kanaafuu buna hamma isaa xiqqeessu dabalataan immoo aannan itti dabalanii dhuguun rakkoo garaachaa kan akka namatti hin kaasne ni gargaara jechuudha. Akkasumas yeroo baay'ee namni tokko garaachi aannan gaafa namni tokko dhuge dhukkuba garaachaa kan itti fidu jira tokko immoo kan itti qabbaneessu jiru. Kanaafuu aannan dhuguun kan nutti hammeessu yoo ta'e aannan illee dhiisuu yookaan xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo immoo kan nutti fursu ta'e dhuguu ni gorfama jechuudha. Dhukkuba garaachaa irratti dhukkuba kanatu fida wanta jedhameetoo clear cut wanti ta'e hin jiru. Kanaafuu kan isinitti hammeessu ta'e dhiisu kan isinitti fursu ta'e immoo fayyadamuun gaariidha. Garuu akka waliigalaatitti aannan yeroo baay'ee ni kaasa jedhamee yaaddama akka tiyooriin tokko jedhanitti akka qorannoon tokko jedhanitti garuu aannan sun hammi coomaa isaa yookaan immoo hammi faattii isaa gaafa keessaa ba'e gaafa aannan gara baaduutti yookaan IB'tti jijjiiramu IB'n yookaan baaduun dhadhaan yookaan faattiin gaafa keessaa ba'e dhukkuba garaachaa fayyisuu irratti gahee guddaa qaba jedhamee yaaddama. Kanaafuu aannan duwwaa isaa dhuguurra IB godhanii yookaan baaduu godhanii fayyadamuun dhukkuba garaachaatiif wantoota gorfaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Eshi galatoomi ilma koo guddaa naa galatoomaa. Gaafiin biraa ani qabu waa'ee dhukkuba garaachaa kanarratti garuu dhuguma guutumaan guututti fayyuu nan danda'a. Dhukkuba garaachaa kana irraa guutumaan guututti fayyuun ni danda'ama garuu yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kanaafuu obsaan qoricha jedhamu san obsaan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma isiniin jedhe baakteeriyaa kana guutumaan guututti dhabamsiisuudhaaf akka guyyaa 14 qoricha seeraan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga torbee lama akkasii. Yaa ta'u malee immoo hammi asiidii haayidrookilooriik asiidii jedhamu kun garaachi keenya madaa'ee jira yoo ta'e hanga ji'a lamaallee fudhachuu danda'a jechuudha. Qoricha fudhachuun kan nurraa eegamu keessattuu qorichoonni hammi asiidii garaacha keenyaan maddu akka hir'atu godhan yeroo baay'ee proton pump inhibitor warroonni jedhaman omeprazole panti omeprazole warroonni jedhaman akkasumas H2 blockers warroonni jedhaman kanneen akka semetidinii kunniin hanga ji'a lamaallee yeroon itti fudhatamuun barbaachisu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu guutumaan guututti dhukkuba garaachaa irraa fayyuun ni danda'ama garuu yeroo dheeraa barbaada. Qoricha fudhatamuun dabalatatti wantoota isin gorsine kana ifaajeen keenya baay'ee murteessaadha. Kanaafuu kanan isiniin jedha. Kanaafuu qoricha fudhachuudhaan dabalatatti wantoota nurraa eegamu kanneen illee gochuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Eshi gaafiin biraan qabu amma gaafiin koo maalidha? Wannuma mallattoodhuma narratti mul'atu kanatu irratti mul'ata. Hiriyaa koo tokko garuu inni ani gaafa nyaata nyaadhee natti ka'a. Dhukkubni kun baay'ee na dhukkuba gaafa nyaata nyaadhee isa garuu gaafa beela'ee itti ka'a. Maali garaagarummaan isaa? Eshi gaafii kanaaf deebiinsaa dhugaadha. Yeroo tokko namni tokko dhukkuba garaachaa godhatee furdina garmaleetiif saaxilamuu danda'a. Tokko immoo furdina garmalee xiqqaa ta'eef saaxilamuu danda'a. Kana jechuun namni tokko nyaata gaafa nyaate dhukkubni garaachaa kun itti furuu danda'a. Tokko immoo gaafa nyaata nyaate itti furuu danda'a jechuudha. Garaagarummaan kun akkamitti uumame? Dhukkuba garaachaa kan jennu kun yeroo baay'ee madaa'uu keessoo garaachaa fi madaa'uu keessoo mar'imaanii gara garaachatti siqatee argamu yookaan isa paartii doodinam jedhamu ta'uu danda'a. Kanaafuu madaa'uun dhukkuban garaachaa kun madaa'uu keessoo garaachatiin dhufe gaafa ta'e gaafa kana
rakkoon kun gaafa namni gaafa nyaata nyaannu garachi keenya nyaata san daakuudhaaf dirqama kottoonfachuu qaba. Gaafa kottoonfatu immoo madaan kan madaa'e garaacha asiidiin madde kun dhaqee garaacha keenya bakka madaa'e san argata. Gaafa kana dhukkubbiin nutti dhagahama. Kanaafuu namni gaafa nyaate waan dhukkubbiin itti dhagahamuuf namni garaachisaa keessoon garaachisaa gaafa madaa'e namni madaa'e yeroo baay'ee nyaata ni lagata jechuudha. Nyaata arguu hin barbaadu, foolii isaatu arguu hin barbaadu. Yaa ta'u malee kan madaa'e garaacha osoo hin taane kutaa mar'imaanii gara garaachatti siqatee argamu yoo ta'e isa kutaa doodinamii jedhamu yoo ta'e asiidiin garaacha keenya madde yeroo baay'ee ega maddee booda gara garaacha keessa darbee gara mar'imaanii deema. Gaafa nyaata nyaannu garuu garaacha keessatti asiidiin madde sun garaachuma keessatti nyaata wajjin walitti makama. Kanaafuu asiidiin maddu gara mar'imaaniin deema jechuudha. Gaafa kana namni gaafa nyaatu asiidiin sun achumatti qabama waan ta'eef dhukkubbiin irraa hafa jechuudha yookaan itti fura jechuudha. Kanaafuu namni kun yeroo hundumaa nyaachuu barbaada. Maaliif garaachi isaa akka nyaataan qabamee turuu barbaada waan ta'eef. Kanaafuu beela'uun barbaadu gaafa beela'e dhukkubbii itti dhagahama. Gaafa nyaate immoo garaacha isaa keessa nyaanni seenee asiidiin madde sun nyaataan walitti bulbulama. Kanaafuu asiidiin darbee mar'imaan bira naqu. Kanaafuu mar'imaan madaa'e sun asiidii hojii waliin argatu. Gaafa kana namni kun yeroo hundumaa nyaachuu filata jechuudha. Namni kun yeroo baay'ee galgala sababa yeroo dheeraadhaaf odoo nyaatiin turuuf baay'ee isa dhukkuba jechuudha. Namoonni mar'imaan isaanii gara kutaan doodinamii jedhamu kan gara garaachatti siqatee argamu madaa'e yeroo baay'ee nyaata yeroo nyaanne immoo xiqquma beela'e taanaan dhukkubbiin kun itti dhagahama jechuudha. Kanaafuu namni kun yeroo hunda nyaachuu waan filatuuf dhukkuba furdina garmalee guddaa ta'eef saaxilama jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan uumame kanaadhaan siin jedhe. Kanaafuu na hubattee ta'een yaada abbaa. Sirriitti naa galeera guddaa naa galatoomi. Gaafiin biraa ni qabu. Bakka gaafii biraan qabu qoricha isin naa ajajjan illee seeraan nan fudhadha. Guddaa naa galatoomi. Fayyaa naa ta'ii siin jedha. Thank you. Atillee galatoomi qoricha siin jenne seeraan fudhadhu. Gorsa siin gorsinellee seeraan hojiirra oolchi. Kanarraa kan hafe sagantaan keenya irraallee asumarratti xumuramee jira. Guddaa galatooma mee komentii xiqqoo immoo laalla.